waa'ee teekinooloojii irratti gaafilee garaagaraa namoonni na gaafatan dabalatee marsaalee hawaasaa maali waan jedhuufi marsaalee hawaasaa irratti marsaalee hawaasaa yeroo jennu adeemsa nuti marsaalee hawaasaa yeroo jennu teekinooloojii keessatti teekinooloojii saffisaan yeroo ammaa lafa qabatee dhufaa jiru keessatti hawaasni keenya wantoota akka ri'aakshinii garaagaraa odeeffannoo walii qooduu saffisaan wal arguu fi odeeffannoo walii dabarsuu keessatti yeroo itti fayyadamu marsaalee hawaasaa jedhu. Marsaaleen hawaasaa odeeffannoo saffisaan daddabarsu addunyaa yeroo ammaa ganda tokko ta'aa jirtu kana ganda tokkotti kaleessuudhaaf ganda tokko kaleessuu qofaaf odoo hin taane kaayyoof karoora addunyaan qabattee ittiin socho'aa jirtuyyuu hedduu kan saffisiisaa jiruu fi yeroo ammaa baay'inaan addunyaa gara tokkotti saffisa hin yaadamne geessaa kan jiru waan ta'eef yeroo ammaa addunyaan marsaalee hawaasaa akka ijoo teekinooloojiiwwan ibsituu bara kanaatti ilaalti jechuudha. Kanaafuu marsaalee hawaasaa keessatti maalitti fayyadamnaa, akkamitti fayyadamnaa, sa'atii kam fayyadamnaa, faayidaan isaa maali waan jedhu irratti hubannoo gahaa qabaatu barbaachisaa. Yeroo baay'ee haalli ugguramaa yookiin immoo haalli wantoonni hojjanne nu jalaa baduudha, akkasuma immoo hojiiwwan keenya yeroo garaagaraatitti kan dhabamsiifamuuf tokko kana jechuu. Kanaafuu wantin hubatamuu danda'uudha qabu hawaasni keenya marsaalee hawaasaa irratti fayyadamaa, akkamitti fayyadamaa jira waan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaa fi marsaalee hawaasaa dirqama waa'ee isaa tokko tokko ibsuun barbaachisu. Biyya keenya keessatti marsaaleen hawaasaa beekamaaf baratamaa ta'an kanneen akka feesbuukii, telegiraamii, instaagiraamii, tiwiiteriidha. Kunneen yeroo ammaa bal'inaan kanneen baratamaa dhufaa jiranidha. Kana qofa osoo hin taane haalli namoonni ittiin fayyadamaa jiranii fi haalli namoonni itti fayyadama isaa irratti of eeggannoo barbaachisaa godhaa jiran yeroo hedduu hawaasni keenya yeroo abiyuus ta'u yookiin immoo wantoota sasalphaadhaaf deebii gahaa kennuu dhabuu irraa wantoonni hedduu yeroo jalaa badan yookiin immoo yeroo hawaasni keenya rakkatu argina jechuudha. Wantoota akkasii kana hambisuudhaaf jecha hawaasaaf hubannoo gahaa kennuu fi hawaasa keenyaaf odeeffannoo qabatamaa kennuun barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Marsaaleen hawaasaa hundi isaaniitu akkuma mataa isaaniititti seera of danda'ee fi seera ittiin bulmaataa, seera itti fayyadama dhaabbileedha qabu. Yeroo marsaalee hawaasaa fayyadamnu maal fayyadamuu qabnaa, yeroo kam fayyadamuu qabnaa, akkamitti fayyadamuu qabnaa waan jedhu beekuun dirqama jechuudha. Haalli itti fayyadama isaanii akka dhuunfaatitti yookiin akka dhaabbataatitti haala itti fayyadamuu dandeenyutu jira. Haala bifa dhaabbataatiin yoo itti fayyadamnu daldalaaf yookiin immoo odeeffannoo daddabarsinu immoo hawaasni akka hawaasa bira gahu yeroo ammaa saffisa qilleensaatiin odeeffannoon kan daddarbaa jiruuf karaa marsaalee hawaasaatiin waan ta'eef marsaaleen hawaasaa kanaaf gahee guddaa taphataniiru. Gahee guddaa taphachuu qofa odoo hin taane yeroo ammaa addunyaa ganda tokko taate bal'attee argamte uumuudhaaf karoora warri teekinooloojii hedduu badhaadhan qabatanii deemaa jiran kana saffisaan gara hojiitti jijjiiruu qofa odoo hin taane hawaasa keenyaaf qe'ee takka uumee ka Ameerikaa jiruuf, ka biyya jiru, kan Suudi Arabiyaa jiruuf, Awustiraaliyaa jiru miira rakkoos ta'e miira gaddaa yookiin gammachuudha akka waliin qoodamu gochuutti jira jechuudha. Haala kanaan yeroo marsaalee hawaasaa fayyadamnu seeraaf sirna of danda'e qaba marsaaleen
immoo dhaabbilee rakkisoo yookiin immoo dhaabbilee yakka qaban jedhameeti dhaabbanni feesbuukii fulbaana 2020 keessa seera haaraa baase tokko jira. Seera haaraa baase keessatti gareewwan qindaa'aniis haa ta'u akka nama dhuunfaatitti arraba irratti bobba'an yookiin immoo walitti bu'iinsa hawaasaa irratti bobba'an yookiin immoo dhabiinsa hawaasaa irratti bobba'an jedhamanii yaadaman yeroo akka guutumatti ittifaman yookiin immoo akka teekinooloojii hin fayyadamneef seera haaraa ba'etu jira. Kana yoo jennu gareen yeroo itti fayyadama keenya keessatti gareewwan namoota itti fayyadamu kanarraa dhaabbannin tajaajila kennuu fi qofa osoo hin taane namoonni itti fayyadamanillee wantoota raawwachuu qaban seera of danda'e yeroo baasu argina. Kana keessaa fakkeenyaaf wantoota arraba ta'an yookiin immoo namoota walitti buusan yookiin immoo namoonni akka wal dhaban godhu yookiin immoo jibba qabu yookiin immoo hate speech isa jedhaman san yookiin immoo arraba jibbiinsaa isa jedhaman wantoota akkas yoo argitan gabaasa waan jedhu jira. Kana qofa odoo hin taane namoonni yeroo tokko tokko immoo wal gurmeessanii wal hin ta'aniiti odeeffannoo dhugaa ta'ellee dogoggora akka ta'etti keessattuu dhaabbileen gurguddaan marshaalee hawaasaa kun immoo afaan garaagaraatiin tajaajila waan kennaniif afaanota garaagaraa irratti ogeeyyii wal fakkaatu qabu yookiin immoo teekinooloojii isaanii afaanota garaagaraatiin waan wal fakkaatu odeeffannoo wal fakkaatu hubata jechuun waan ulfaatuuf gabaasa namoota dhuunfaa irraa fudhatanii fi namoonni dhuunfaa gabaasa ergan irratti hundaa'eeti tarkaanfiilee dogoggoraa fudhatullee jira. Tarkaanfiiwwan dogoggoraa fudhatamu kanaan tokkoon keenya hedduun keenya irraa miidhamaa turreerraa ammas akka biyya keenyaa fa'attillee miidhaan gahee godhamaa akka turetu ture. Kana qofa odoo hin taane sadarkaa dhuunfaatittuu yoo fudhanne fakkeenya peejiin OROICT amma irra ilaalaa taniyyuu gabaasa akkasiitiin waggaa tokko dura cufamee ka turedha. Cufamuun kun dogoggora ta'uu isaa sirnaa fi seera luga imaam dhaabbilees ta'ee namoonni dhuunfaadha ogummaa isaanii yookiin immoo hojii isaanii dogoggoraan cufamanii hafuu akka hin dandeenye hawaasni keenya baruu danda'uudha qaba. Yoo kana godhamu taate immoo dhaabbata duuka buunee dogoggoraaf wantoota cufaman fakkeenyaaf oolaan yookiin immoo waboon uggurame yookiin immoo namoota rakkisoo bara kanaa keessa galee jedhamee dhaabbaticha tajaajila akka hin arganne godhame kana dogoggora ta'uu dhaabbatichi yoo itti amanee jedhee dhaabbata feesbuukii faana bu'ee hanga sadarkaa sirreessuutitti akka danda'u kan agarsiisudha jechuudha. OROICT'n sirraa'uun kun fakkeenya. Badii akkaawuntii keenya irra raawwachuu yoo mirkaneeffannee jenne duuka buunee deeffachuuf hanga sirreeffachuu qabna jechuudha.
qaba, maaltu barbaachisa, maaltu hin barbaachifne waan jedhu fayyadamuu irratti hubannoon gahaan jiraachuu qaba. Fakkeenya yoo fudhannee jenne haalliin odeeffannoon waa'ee hooboodhaa sooshaal miidiyaa irratti qoodamaa ture akkaataan akkaawuntiin garagara banameeti namoonni dhuunfaas haa ta'u deeggartoonni sooshaal miidiyaa irratti itti fayyadamaa turan hanqina haa qabaatu iyyuu malee akka dhaabbataatitti orgaanaayizd yoonni ta'ee kara dhaabbatichaatiin akka koominikeeshinii isaa ta'uu yookiin immoo hojii dhaabbatichaa wantoota namoonni kaan dogoggoraa fi badii isaanii agarsiifna jedhanii sooshaal miidiyaa ol guutuun alatti gaarummaa dhaabbatichaatii fi akkaataa haala itti fayyadama dhaabbatichaa agarsiisuu dhabuun akka hanqinaati ilaala'anii kanarraa wanti dubbadhuuf namoonni hedduu akkaawuntii isaanii cufamuu, barreeffamni hedduu baduu, akkasuma immoo dhaabbata irraa guututti ugguramuu isaa kara teekinooloojiitiin maal fakkaata jedhee namoonni hedduu yeroo gaafatan waa arguu fi kanaan wal qabateeti akka dhuunfaatitti yookiin immoo akka dhaabbataatitti illee haalli uggura nama irra geessu. Fakkeenya akkaawuntiin kan koo bara 2019 hordoftoota 45,000 waliin cufame, bara 2020 immoo 29,000 waliin cufame. Peejiiwwan dhaabbata daldala kan kootis dabalatee kan namoota yeroo itti cufamantu ture. Fakkeenya akkaawuntii booda cufame keessa peejii 21 jira. Peejii 21 kana keessa amma isa duuka buune keessa amma hanga ammaatitti 7 moo 8 deebi'eera jechuudha. Ka hafanillee bifa kanaan ni deebifna hubannoo yaada jedhu qabna. So deebisuudhaaf sadarkaa san irra gahuudhaaf adeemsa fi sirna isaa of danda'e qaba. Fakkeenya nuti hanga Maark Zuukarbarg illee hanga xalaa barreessuutitti dogoggora uumameen akkaawuntiin keenya yoo peejii feesbuukiin kan kootis kan itti fayyadamaa ture hoogganaani ture sun rakkoo ka qabu taate dhaabbileen immoo hojii isaaniitii fi taarii waggaa hedduu achirraa qaban daataa isaa dabalatee dhabuu hin qaban waan ta'eef kun akka dhaabbataatitti illee dhaabbaticha ka adabsiisu ta'a hanga seeraatillee deemanii yoo kan gaafatan taate. So kanaaf jecha wanti hubannoo gahaa qabaatuu fi akka dhaabbataatitti dhaabbileen hunduyyuu waan beekuu qaban beekaniiti irraa fayyadamuu qabu ka jennuuf jechuudha. Adeemsa kanaan yoo deemne sadarkaa dhaabbataatittis ta'e garee jiruu fi maqaan feesbuukii keenyaa wal fakkaatu qaba. Nama qabatamaa ta'uu ragaa qabatamaa hanga dhiyeessuu dandeenyutti jechuudha. Garuu immoo yeroo tokko tokko seera cabsitan seera itti fayyadama hawaasummaa marsaalee hawaasaa cabsitan jedhamee yeroo guutumaan guututti dhabamsiifamu argina. Yeroo guutuutti dhabamsiifamu san immoo itti deemuudha danda'uudha waan ta'eef yoo sirnaaf seera marsaalee hawaasaa kan akka arrabaa yookiin immoo badii hawaasa walitti buusuu danda'uu fi hawaasa waan jeequ yookiin immoo sirnaa fi imaammata dhaabbatichaati ala jedhamee kan yaadamu taate immoo wanti baay'een sadarkaan deequ dhaabbatichaa ni xinnaata. So akkaawuntichaa jechuu kan kooti haala saniin duuka buunee hordofama akkaawuntiin dhaabbata tokko yookiin immoo nama dhuunfaadhaan yeroo cufamu jechuudha. Itti aanseeti feesbuukiin maqaa isaa jijjiiruu barbaada. Maqaa isaa jijjiiruu barbaadu kana meetaavers waan jedhu marsaalee hawaasaa hedduurraa dhagahaa turre. Amma har'a hoogganama isaanii irraa odeeffannoo maqaa meetaaversii kana dhaga'aa jirra.
borurraa labsuu danda'a jedhee yaadama. Borurraa ni labsa gaafa jennu yeroo ammaa dhaabbanni feesbuukiidha. Dhaabbilee marsaalee hawaasaa jiran keessaa dhaabbilee hedduu axxaabqinyiisa jedhan maal jechuu rakkoo dhaabbilee rakkoo guddaa keessa jirudha. Keessattuu dhaabbanni keenya hawaasa hawaasni keenya cimuu qabaa fi barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. So wanti nuti gochuu dandeenyu hubannoo gahaa qabaatu yeroo amma dhaabbanni maqaa jijjiiraa jiru kanatti wantoonni adda addaa jiraachuu danda'u. Akka fakkeenya gaaga'amni tokko tokko mudatuu danda'a. Haaraadha dhaabbatichi waan ta'eef jechuudha. Dhaabbaticha kana wajjin namoonni biizineesii hojjetantu jira. Namoota siyaasa irra hojjetantu jira. Gareewwan garagaraatu jira waan ta'eef jechuudha. Odeeffannoowwan hanga daataa maagireeshin waan jedhamu jira. Daataa muuf ta'uu irratti rakkoowwan kanaan dura jiran kan akka odeeffannoo dhuunfaa fa'aa hanga gurgurachuutiin himatamaa dhaabbanni waan hedduu irratti rakkoo akka qabuu fi hanga sadarkaa mana murtii Ameerikaatti Maark Zuukarberg aangoo irraa haa bu'u waa hedduutu deemaadha waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan godhameera. Dhaabbatichi imeejii yookiin immoo mul'ata isaa kana jijjiiruudhaaf yaalii gochuu jira. Mul'ata isaa kana karaa kanaan ni milkeessa jennee ammarratti wanti tilmaamnu jiraachuu baatullee gara nama 10,000 hanga yuuniyeenii gamtaa Awurooppaa keessatti qacaruudhaaf karoora qabaachuu isaa irra deddeebi'ee Maark Zuukarberg dubbataa ture. Borumee karoora isaaniif kaayyoo isaanii akkaataa itti deemuu barbaadan ni ilaalla jennee itti socho'ullee gaheedha jechuudha yeroo ammaa. Fakkeenya fudhannee jenne ji'a 3 dura feesbuukiin doolara mallaqa Itoophiyaatti yoo jijjiiramu naannoo biiliyeena 420 argateedha. Biiliyeena 420 jechaan tilmaamuuf hanga sadarkaa nama ulfaatuuti. Kun ka ta'ee fi yeroo ammaa wanti hundinuu marsaalee hawaasaarra jira. Marsaaleen hawaasaa sadarkaa odeeffannoo daddabarsuu addunyaa ganda tokko godhanii namoota garagaraa walitti dhiyeessuu fi hariiroo qunnamtii hawaasaa cimsuu qofa osoo hin taane saffisa daldala addunyaa kanallee saffisa ajaa'ibaatiin gara fuulduratti oofaa jiru jechuudha. So karaa feesbuukiitiin, karaa tiwiiteriitiin, karaa inistaagiraamiitiin nutillee bakka jirruu fi hanga dandeenyuun sadarkaa biizineesii irratti hojjechuu, hojii irraa uummachuu, waan dandeenyeen galii irraa argachuu. Fakkeenyaan amma laayivii isiniin haasa'aa jira. Laayivii kana irra feesbuukii yoo fudhannee jenne hordoftoota 10,000 ol caalee jennaan kafaltii akka nuu kafalamu gochuu dandeenya jechuudha. Hojiin nuti hojjennu tokkoffaa hawwataa ta'uu danda'uu qaba. Hojii namoonni hawaasni keenya yookiin immoo hawaasni namni kastamariitu jira. Taargeet kastamarii hoo jedhu fakkeenya OICT yoo fudhattanii jettanii warra afaan Oromoo dubbatuuf yeroo baay'ee afaan Oromootiin barreessina waan ta'eef ummata afaan Oromoo dubbatu, ummata Oromoo taargeet godha jechaadha. Xiyyeeffannaan keenya ummata Oromoo ilaalcha keessa galchina. Ummata wayii ilaalcha keessa galchine hojii yeroo hojjennu hojii isa irraa haala hawaasni sun ilaaluu fi baay'ina namoota hawaasni sun ilaaluun dhaabbanni feesbuukii akka beeksisa peejii keenya gadhiifatee kafaltii nu kafalu gochuu hin danda'ama jechuu. Yuutuubiinis akkasuma jechuudha. Anuyyuu amma fakkeenya maqaa kan kooti yuutuubii banee wanti garan dhufe
tokko isa jechuudha. Yuutuubiidhaan namoonni akka waa hubatan, namoonni amma yuutuubii irra jiran baay'ee ta'uu baatus haalli itti okay yuutuubii kan kooti baheeyyuu yuutuubii an birriitti argadhaadhaa fi har'uma irra bahe kun illee hin cufame yeroo fixateetti ta'a rakkoo miti taargeetiin galii argachuu miti galii argachuuf barbaachisaa taanaan haalli galiitti argatan baay'eetu jira isa MW Academy waan jedhu banneerra MW Academy irratti bal'inaan ka barannu ta'a barnoonni keenya marsaa lammaffaa itti fufa jechuudha. Kanaafuu haala beeksisa garaagaraa irra gadhiisuudhaan galii argatan fakkeenyaaf peejiiwwan afaan amaaraa hedduu yoo ilaalle jenne ri'akshinii baay'ee qaba nama baay'eetu hordofa haaluma saniin isaanis sirritti hubannoo qabu haala galiitti argataniin hedduun isaa kan mijateedha jechuudha. Kanaaf fakkeenya fudhannee jenne yuutuubii isaanii yuutuubii hordoftoota hedduu qabudha. Odeeffannoo tokko irra gadhiisan kaanillee fuudheetti poostii godhatee gadhiifata waan kun argate akka kun illee argatu jechuu hundi isaaniitu walqixa ilaallamu isaatiin kafala yuutuubii waan ta'eef jechuudha. Yuutuubiin dhaabbata Googiliiti. Dhaabbanni Googilii kun immoo weebsaayitiidhaanis ni kafala karaa garaagaraatitti kafala. Googilii irratti illee beeksisuudhaan kafala. Haala kanaan kafaltii illee sadarkaa irraa argachuu hojii uummachuu yeroo ammaa addunyaa tan irratti marsaaleen hawaasaa giddugala hojii itti uummatanii ta'anii tajaajilaa jiru. So galii irraa argachuudhaan faayidaa irraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana qofa odoo hin taane faayidaa qofa odoo hin taane miidhaalee guddaa qabu jechuudha. Marsaaleen hawaasaa miidhaalee guddaa qabu. Miidhaawwan gurguddaa qaban keessa hanga sadarkaa odeeffannoo wal jalaa hatuu odeeffannoowwan hatuu qofa odoo hin taane odeeffannoo wal jalaa gurgurachuu dhaabbata wal saamuu odeeffannoo dhuunfaa odeeffannoo dhaabbataa wal saamuu saayibarii attaakiin yookiin hanni saayibariidha sadarkaa babal'ateeti addunyaa waliin gaheetu jira jechuudha. Haala kanaan yeroo ammaa miidhaawwan hedduu kan geessisan akka yeroo keenyallee seeraan itti fayyadamne taanaan yeroo keenya seeraan jala fixuu walitti bu'iinsa babal'isuu saffisaa walitti bu'iinsa hawaasaa haa ta'u walitti bu'iinsa garee walitti bu'iinsa hawaasaa babal'isuu irratti gahee guddaa taphataa jira. Of koltii gaafanne walitti bu'iinsa babal'isuu kanas qabaa kana qofa odoo hin taane darbeeti sadarkaa diiguufis ijaaruufis gahee guddaa qaba jechuudha. Kanarraa wal qabateeti haalli marsaalee hawaasaa kun namoonni hedduu itti fayyadamaa jiru waan ta'eef jibba babal'isuu jaalalas babal'isuu taanaan gahee guddaa taphataa jirudha waan ta'eef marsaalee hawaasaa irratti xiyyeeffannoo guddaa gochuudha barbaachisa. So hubannoo gahaa qabaachuu qabna jechuudha. Kana qofa odoo hin taane haalli yeroo keenyallee akkaataa kamiin akka fayyadamuu dandeenyu irratti hubannoo yookiin immoo karoora qabaachuu nu barbaachisa. Yeroo dheeraa baay'een fudhadhu haala feesbuukiin OICT itti deebi'een irra isinii deebi'uudhaa fi feesbuukiin OICT kan deebi'e OICT'n dhaabbata of danda'eedha hayyama isaa qabuudha. Kanaan duras hatamee dhaabbata biyya alaa tokko erga fudhatamee booda seera qabeessa ta'uudhaan dhaabbata keenya ta'uudhaan kileem goonee deebisifannee turre amma immoo guututti kan cufame riippoortii godhamee akkaawuntiin kan koo erga guututti cufame booda kun ammoo xalayaa hanga Maark Zuukarberg barreessuu irraa maarkeeting dipaartimentiin dhimmicha kana fooloo ap akka godhu duuka buunee odeeffannoo barbaachisaa dhaabbatichaaf erga kenninee booda dhaabbileen hayyama qaban kan deebi'an jechuudha. Kana qofa odoo hin taane dhaabbileen biraas peejiiwwan hordoftoota hedduu qaban kan biraa akka hafan jiru ni deebi'u abdii jedhu qabna. Gaaffilee namoonni hedduu
gaafachaa turan koomentii jalatti barreessuu dandeettu gaaffilee muraasa yoo qabaattan. Kanarraan ka hafe paaswordii keessan yeroo hundaayyuu paaswordii irraanfachuu hin dandeenye lakkoofsa bilbilaa hin fayyadamina. Kan irraanfachuu hin dandeenye yoon jedhu ji'a sadiin akka jijjiiramu gorfama. Kana qofa odoo hin taane iimeelii keessanii fi bilbila keessa walii hidhuudhaan yeroo namni biraa fudhatellee akka deebiftanii rikavar gochuuf isin qarqaaru bilbila keessanii yoo walii hiitan bareeda. Bilbila keessan piraayiveet gootu akka namni biraa ilaallee yoo barbaadan ta'e. Kana qofa odoo hin taane 2 factory step waan jedhamu jira. Bilbila keenyaa fi yoo koompitara ka fayyadamnu yoo koompitara walii hiine yoo bakka biraati login ka godhamu taate koodii bilbila keenyarra akka ergu yookiin immoo iimeelii keenya akka erguu fi akka nu yaadachiisu odoo koodii kana ittiin galchin immoo keessa namni seenuu akka hin dandeenye gochuudha. 2 factory ka jedhamu kun kana irraan wal qabateeti sadarkaan barnoota onlaayinii irraa galii argachuu namoonni hedduu gaafachaa jirtu. MW Academy yookiin ICT Academy ka jedhu dhiyootti ka isin beeksifnee hojii eegallu ta'a. Siistemni almost dhumeera. Barsiisotatu qindaa'aa jira. Ijoolleen barsiisan yeroon kan xiqqoo waan jalaa qabamuuf nama biraa bakka buusuu fi kanaaf jechuun immoo hin fagaadha jechuu miti. Waa'ee galii irraa waa argachuu kan irratti xiyyeeffannoo kenninee waliin baranna. Ulfaadhaa galatooma yeroo gaarii qabaanne maaliif laayivii seenuu sodaatta namoota baay'inaan jedhanii naanuma akka hin sodaanne agarsiisuuf dhufe. ICT'n deebi'uudhaaf illee akkaataa itti deebi'e namoonni hedduu waan gaafachaa turanii fi ulfaadhaa kabajamaa galatooma yeroo gaarii isin haa ta'u. Gaaffii yoo jiraatu xiqqoo garaf godhu. ICT maaliif ugguramuu itti baay'ate jedha. ICT wanti ugguramuu itti baay'atee fi waa'ee teekinooloojii afaan Oromoo irratti, waa'ee teekinooloojii Oromiyaa irratti, waa'ee hawaasa keenya gara teekinooloojii fiduu kana irratti xiyyeeffannaa guddaa kenna. Kana qofa odoo hin taane hanga feesbuukii irraa ugguramuu qofa odoo hin taane yeroo wayyaanee illee isaa keessatti listii warra eeggamaa turanii keessa akka ture odeeffannoo guutuu qaba ture. Kana ofuma keessanii deebii deebifachuu dandeettu. Gaaffiin biraa waan jiru se'u gaaffiiwwan dabalataa yeroo yeroon amma hin sodaadhu. Kana booda yeroo yeroon dhufaati abdii tolgoonaa galatamaa fayyaa ta'a. Yeroo gaarii qabaadha.